Shama akkam jirtu dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee qophii har'aaf qabdu qabattee isiniif dhiyeessiti. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Har'a qophiin koo akkas jetti. Kaleessa keessatti har'aa fi boruu ijaaruu hin dandeenyu. Dhagaan madeessuu malee oolchuu hin danda'u. Yaadni garuu oolchuu qofa osoo hin taane ceesisuu illee ni danda'a jechuun muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed dubbatanii turan. Namichi kaleessas abbichuudhuma har'as isuma kaleessa isaa hin irraanfatu. Waan gaarii jabeessee badii balleessee injifannoon kan hoogganaa jiru goota keenyadha. Egaan yommuu yaada kan dubbatan wantoota ta'aa jiraniif fuulduratti ta'an ibsanii kunis isa kaleessaa akkamiin har'a deebifna isa har'a irra jiru immoo akkamiin borii kaayessina guyyaan hunduu fi isaatiin waan gaariis ta'e yeraa qabatee adeema. Fuula gara kaleessaatti naannessuun akkamiin gara boriitti imala dhugumatti iyyuu gaaffii kanaaf deebii kennuun barbaachisaadha. Jaalala qaroominaa kana keessa obbolummaa keenya cimsuun osoo jiru waan darbe kaasuun jeequmsa wal affeeruu wal dhaggeeffachuun hafee walii keenyatti qufa qabu taanaan dhugumaan iyyuu carraan fuuldura keenyaa maal ta'uu danda'a. Nama tokko qofaarratti dhimmamnee dhaabbachuun bu'aan hin dhufu. Jijjiiramni kan dhufu dhabina keenya boruu yaadaa yoo hojjenne. Kallattiin keenya fuulduratti qofaa duubatti ilaalaa durdurii waliif seenessuun har'a keenya saasessuudha. Keenya nagaan bu'uun isaan xiqqoo tokko uummata jidduutti summii facaasuun akka uummanni wal qooduuf hirriba dhabu. Garuu nuyi uummanni keenya tokkummaa biyyaaf nageenya biyyaaf misoomaa fi adeemsa Itoophiyaa gara fuulduraa milkeessuuf fedhiin isaa dabalaa deema malee hir'atee hin beeku. Yeroo ammaa wanti argaa jirru hoggantoonni keenya fuuldura isaanii ilaaluun hojii isaanii guyyuu itti fufsiisaa jiru. Eegaluu qofa osoo hin taane xumuruu dhagaa bu'uuraa kaa'uu qofa osoo hin taane eegalsiisuu isaanii argaa jirra. Hoggantoonni arganne yaadota haarawaa qabatanii as bahaniin biyya keenyaa fi saba keenya sadarkaa barbaachisurraan gahuu qabna jedhanii hoggasa isaan hojjechaa jiranidha. Egaan yaa dhaggeeffattoota keenya Itoophiyummaa ishee sirrii sana milkeessuun yaada hundaa dura. Itoophiyaan ni ceetii ol ka'umsi ishees ni mul'ata. Yeroo gaarii qabaadhaa jechaa yaada biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura galatoomaa.